Akkam jirtu nagaa keessanii har'allee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'a kan isinii fide jeelii talbaa irraa hojjetamudha. Akkuma beektanii talbaa namni hunduu duraan irraa jalqabee kan itti fayyadamudha. Mataa laaffisuufis akkasumas wantoota garagaraatiif. Gara viidiyoo deemuun duratti warri haaraa dhuftanii baga nagaan dhuftanii subscribe gochuun gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Duraan dursee mee faayidaaleen talbaan mataa keenyaaf nu kennu haa ilaallu. Talbaan of keessatti omega 3 fatty acid of keessaa qaba. Kun immoo mataan keenya akka hin goggonnee fi mataan keenya akka ilaafu taasisa. Kan biraa immoo talbaan vitamin E of keessaa waan qabuuf kun immoo mataan sammuu keenya akka ilaafuu fi akka fayyaa nuuf ta'u nu gargaara jechuudha. Gara biraatiin immoo forooforis nurraa hir'isa talbaanii. Talbaa akkuma argitan faayidaa hedduu qaba. Nyaata keessas gootanii tiniin guyyaa guyyaan yeroo tokko odoo fayyadamtanii baay'ee bareeda daakuu isaa jechuudha. Mataa keessanii fayyaa keessaniifis baay'ee bareeda isiniin jedha. Amma gara viidiyootti haa deemnu. Amma akkuma argitan asitti talbaan qaba. Talbaa orgaanika fayyadamee isin kaanis fayyadamuu ni dandeessanii. Coconut oil na barbaachisa. Ergasii bishaan kiyya irra godhadhaa hanga danfuutti jechuudha. Baay'een keessanitti akka itti fayyadamtanii abdiin qaba. Ani durirraa jalqabee itti fayyadamaa ture baay'ee itti fayyadamu malee. Bishaan kiyya erga danfee booda talbaa itti buufadha. Talbaa kiyya hanga daqiiqaa 20 takka waliin dhaheetiin hanga sirriitti hoomacha adii takka baasutti irra tursiisaa jechuudha. Talbaa diqqoomotti gootanii nyooma san baa'ataa iyyuu akkuma argitan. Kunoo kana fakkaataa hoomacha adii isaa baaseera amma akka argitanii baay'ee onnoo ta'eera. Bareeda ta'eera amma irraa fuudha. Sanaan booda meeshaa itti dhimbiibadhuun qabaa isarra godhee dhimbiiba. Ho'a isaa yoo daftanii dhimbiibdan shaggaadha. Booda yoo qorree waan furdatuuf isinii gadi baachuu danda'a dhimbiibbaa jalaa jechuudha. Yoo akkasii isinis ta'uu baates carqii haphii yoo qabaattan carqii san jala gootanii gubbaatti gootanii walitti cuunfitanii keessaa baasuu ni dandeessu. Talbaan akkuma beekamu mataa keenyaaf baay'ee bareeda. Kan nu duraan itti fayyadamnu mataan keenya akka gannu ciisuuf iyyuu itti fayyadamaa turre. Asitti coconut oil maankaa lamatti godhadhee jira. Ergasii sirriitti walitti maksiisaa jechuudha akka inni sirrii wal fudhatutti. Mataa firiiza fa'aa ittiin gochuuf fayyadamaa turanii namni yeroo baay'ee nama bareecha akkasitti sirriitti walitti bareedeetiin nama qabaa sirriitti gannamaa ciibseellee laaffisee bareechisa. Erga akkanatti waliin mattanii booda mataa keessanii yeroo dhiqatu heddanitti jala sirriitti itti dibdanii maasaajii gootanii jechuudha. Keessa isaa jala sirriitti dibachuu qabdanii. Torbaanitti fayyadamuu dandeessanii akkuma yeroo mataa keessanitti dhiqattanitti ergasii sa'aatii 2 tursiisee ofirraa dhiqaa jechuudha shaampoon. Kana fakkaataa viidiyoon har'aa jaalattan like share comment gochuu